yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaaseen hanga kutaa 5tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 5 kaasee immoo badeen mana namaa garaa galeen haga kutaa 12tti akkuma isaattiyyuu baradhee xumureera. Kutaa 12 illee xumureen yuunivarsiitii galeen baatii 4 qofa ergan baradhee booda qabxii darbiinsaa argachuu waantan dadhabeef mooraa yuunivarsiitii irraallee ari'ameen achuma magaala yuunivarsiitiin suni keessatti argamutti hojii barbaadeen qacarameen hojjechuun jalqabe. Haatii fi abbaan koo anaa umrii waggaa 13 gaa'ilaaf na kennanii akkan heerumuutiif jechuudha. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti ani heeruma waan tan feeneef kaadhimameen nama sanaaf kennameen guyyaan inni dhufee fardeen hamaamota fudhatee cixi godhamee mana warra kootii na baasifachuuf jedhu gahuutiif yeroo jedhu jalaa badeen barnoota koos addaan kuteen magaala mana hin beekne seeneen hojjechuun jalqabe. Magaala keenya keessatti fira yoo ta'e malee nama ormaa fidanii qacarachuun hagas mara kan beekamu miti. Makmaaksaaf immoo yeroo mammaakan gaariin mana haadhaaf abbaa isaatii hin bahu jedhu mitiire mana inni galattis akkanani warra kiyyaatiif mucaa gamsiistu ta'eetti isaan na to'achuu na guddisuu dadhabanii dhumarratti kan nagatan kan na dhiisaniitti yaadanii maatii fudhatanidha. Akka naannoo keenyaatti jechamni kuni sirriitti hojjeta. Gaariin manaatii hin bahuu jedhama. Maatiin ofii otuu akkam hiyyoomeellee dhalli godhate gaarii taanaan fira jaallatuufillee kennee akka guddisanii fi taasifata malee ormatti baasee mana namaan galchuu akka qaanii tokkottis lakkaa'ama. Hiyyoomuu isa gadi badiitu maatii sana keessa jira jedhama. Kanaan ala yoo ta'e malee maatiin ijoollee isaa namaaf kennu gonkumaa hin jiru. Kan nama ajaa'ibu maatiin koo baadiyyaa jiraannutti illee maatii hiyyeessa hin turre. Haa ta'uutii garuu gaa'ela sana ani dhiisuu kootti abbaa koo, haati koo, obboloonni koo hundinuyyuu anatti qabamanii eessa gahuu ati maal waan caaltuuf gaa'ela kana didde jechaa fi himata jedhu natti darbatanii. Kan nama ajaa'ibu yeroo sana kanan mana haadhaaf abbaa kootii bahe hanga har'aatti waggaa 17 mana haadhaaf abbaa kootti deebi'een hin beeku. Maatiin koo haa jiranii haa du'anii waantan beeku odeeffannoos hin qabu. Beekuus immoo hin barbaadu. Sababiinsaa haalli itti mana haadhaaf abbaa kootii bahe baay'ee gaddisiisaa ture. Abbaan koo ani gaa'ela sana diduun koo waan isa qaanessiisu. Haati koo akkana qophooftee nama fira waammattee ani ishee dhiisee deemuun koo qaanii akka ittiin fide. Obboloonni koo cidhaaf maallaqa walitti buusan akka anatti qaana'anitti waan lakkaa'aniif ani immoo sana waan tan feeneef yeroo itti na kennani nama sanaaf umurii koo waggaa 10 kaase yeroo waa'ee sanaa natti kaasan dhugaallee waan natti hin fakkaanneef boo'aa waan anittan guddadheef godaannisa ijoollummaa natti ta'e har'allee ijoollee waggaa 10-11 yeroon ilaalu qalbiin koo gola ganama ijoollummaa koo mana haadhaaf abbaa koo keessatti yeroon kennamu na yaadachiisa. Haa ta'uutii garuu manuman akka ormaatti akka nama fagootti na ilaalanii keessatti barnoota koo kutaa 6ffaatii haga kutaa 10tti baradhe. Kutaa 10 akkuman gaheen jaalalleen qabadhe qabxiin maatrikiis anaaf dhufee ture. Jaalalleen koo hiriyoota isaa waliin kireeffatee hojii garaa kan hojjetu waan na ta'eef kanaan booddee mana sanaatii bahee anatu si jiraachisanaan jedhee isa waliin jiraachuun jalqabe. Akka kiyyatti heeruma jedheen fudhu haa ta'uutii garuu inni sirriinsaa heerumadha. Dubartiin takkaa dhiira waliin buluu, dhiirri takkaa dubartii waliin buluu jalqabdeetti jalqabeera taanaan heerumteetti heerumeera jedhama. Tokko waanuma mana tokkotti dhufee waliin hin jiraanneef jaalallee koodha malee waliin fuune jedhama. Haa ta'uutii garuu sa'aatiitti qaamni dhiiraaf qaamni dubaraa wal tuqerraatii kaasee gaa'illi hundaa'eera jechuun ni danda'ama. Gaa'illi hin hundoofne jedhamuuf innis isheenis of kabajanii bakka isaaniitti yoo turani qofaadha. Bara kana isa dhiiraafis ishee dubartiifis maal amma yoonaa hin heerumne moo jechuurra maal aga yoonaa hin fuune moo jechuurra meeqaffaa keedha gaa'ila meeqaa ijaartee diigde jennee otoo wal gaafannee bareedaa natti ta'ama. Gaa'ila natti hin fakkaatu gurbaa kana waliin jaaladheen waliin jiraachuu jalqabee baradheera waan nan ta'eef ulfi gadameessa koo keessatti akka hin uumamneef mala aadaatiinis mala ammayyaatiinis qorichaanis ofirraa
jabeessee dhorkaan ture. Gurbaan kun dhugaa dubbachuuf nama toon taane warqee namaati. Yerumti gabaabumatti gaa'ilaaf na mudatu rabbi maal koo jaallate akka ta'e anumti hin beeku. Nama baay'ee gaariidha. Baay'ee dhama'a. Baay'ee na kunuunsa. Uffataaf dibataaf mana keessaaf takka afaan baaseen maallaqa kana naaf kenni jedheen hin beeku. Ilaabalu hodhu kanaan kana godhi kanaan immoo kana goota kun yoonaa dhufu kan argadheen kanaan immoo kana godhatta jedhee yeroo hundumaa na bira dhaabbata. Maatiin koo erga narraa fagaatee jaalalli akka haadhaaf abbaatti hammatamuu akka ijoolleetti waliin haasa'amuu kan eegale anaaf dargaggeessa kana biratti darbe immoo maatiin isaas waliin jiraachuu keenya ni beeku nu jaallatu siim xiqqaa waan hundumaa beeku nama dhabuu hin qabne nama dhiisuu hin qabne hin ture. Maddiitti barnoota koo nan baradha. Yeroon isa waliin jiraachuu jalqabu immoo barnoota kootti illee fooyyee argisiisuu nan jalqabe. Dur dubbisallee seeraan hin danda'u dubbisuullee nan baree afaan Oromoo afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaa sadan isaaniiyyuu seeraan nan dubbisa. Kutaa 12 akkuman xumureen qabxii maatirikii hiriyoota daree koorraa hatee waan hin tureef qabxii gaariin fidee barnoota herregaa akkan baradhuufis mooraa yuunivarsiitii nagahee barachuu nan jalqabe. Animmoo isuma afaaniin dubbatamutu naaf wayya malee inni barreessanii proof godhanii asiin baasanii achiin galchanii fidan kun duruu naaf hin galu. Akkan isa baradhuuf mootummaan yeroo naaf eeyyamu seemisteera tokko kaaffee nyaata mana barnootaa fayyadameen nagaatte gaha balbala mooraa yuunivarsiitii argiteetta kanaa ol humni kee sin baasu naan jedhee gara qeetti deebi'uu fi dubartiin kan qabdu deebiteetti galuu fi tokkoffaa warra ishee lammaffaa immoo jaalallee ishee yookiin immoo kaadhimaa isheedha. Ani lamaan isaanii waliin iyyuu walitti bu'eera. Jaalallee koo waggaa lamaa waliin kanan walitti bu'e yuunivarsiitii deemii hin deemtuu yaada jedhuunidha. Akkuma qabxiin naaf dhufeen asitti maallaqaan sin barsiisa malee mooraa yuunivarsiitii hin deemtu naan jedhee animmoo lakki yoo barbaadde na barsiisuu dhiisi malee qabxiin naaf dhufee mooraa yuunivarsiitii eessayyuu yoo nagee deemeen baradhaa jedheen deebiseefi walitti buune otoo hin taane dhiiga walii dhuguuf geenye. Baay'ee wallollee nagaatti otoo waliin hin jedhin qubeelaa harkaa naaf bite gurgureen gara mooraa yuunivarsiitiin deeme. Eega sanarraatii kaase isaatiinis inni sanaan dagachuun keenyi akkuma maatii koo wal ta'e. Mooraa yuunivarsiitii deemeen yeroon ari'amu waa'ee isaa akkam ta'e jedheen yeroon gaafadhu dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachuu akka jalqabe natti himanii. Anis haasofsa waliin waan hin dhaabeef jaalallisaa kabajnisaa ulfinni inni naaf kennu jaalala jalqabaa natti argisiise. Wanti hundumtuu onnee koo keessa jiraatus kan inni godhe anis gochuun dadhabu. Yoo rabbi jedheen magaaluman barnoota irraatii yuunivarsiitii irraatii ari'ame keessa mana faddaalaa yookiin dallaalaa deemeen hojii barbaaddachuu eegalee. Akkuma beekamu magaala irraatii immoo mana namaa galuudhaaf wabiin nama barbaachisaa. Ani immoo magaala sana keessa nama hin beekullee hin qabu. Hojii argachuun akkam akka inni na godhe isinitti himuu hin danda'u. Guyyaa 3 mana dallaalaa keessan bulee kan hojjetaa fi hojjechiisaa wal qunnamsiistu dubartii waan turteef homaa rakkoon qabu hamma hojii argattutti ana bara turuu ni dandeessa naan jettee dhumarratti amala kiyya bartee rakkina kiyya hubattee mataa isheetiin wabii naaf taatee hoteela tokko keessatti mana ittoo gargaaraa ta'een akkan hojjedhu na qacarsiiste. Sanaan baatii 2 baatii 3 yeroon fixu hojiis nan bare namoonni nani hojjedhuufis na jaallatanii hojii sanatti illee gaarii waan nan ta'eef waliigalaan baatii 6 hojjedheen ogummaa kiyyaatiin hoteela gara biraa mana ittoo hojjechuun jalqabee mana ittoo sana hojjechuu jalqabeen baatii 3 booddee moobaayila bitadheen sanaan illee gargaaramuu nan jalqabee. Hoteeluma sana keessatti mucaa Finfinnee tokko waliin wal barree maatii jalaa badee as keessummeessaa ta'ee hoteela keessa hojjechaa jira. Jaalallee waliif taanee yeroo manni siree duwwaa bulu hoteela sana keessaa anaaf inni yeroo jaalalaa gaarii waliin dabarsaa bulla ture. Baay'een isa jaalladha. Baay'ee na jaallata. Anis nan ta'aa fi innis hinnaaf ta'a. Halkan yeroo kam akka inni bari'u nuuf hin galu. Bakka anaaf inni hojiirra jirrutti hojiin mana sana keessaa dafee hojjetama. Waggaa tokko mana tokko keessan hojjedhe. Sanaan booddee inni mana sanaatii bahee gara biyya isaa gara Finfinneetti maatiin isaa kadhatanii kootti yeroo jedhaniin ni deeme. Yeroo deemu sanatti akka waliin deemnuuf isa kadhadheen ture. Haa ta'uutii garuu al takkaatti otoo isaanitti himin yoon si fudhee deeme maatiin koo maal naan jedhu nan qaana'a. Haa ta'uutii garuu hojii akkuman argadhetti mana kireeffadheen guyyaa tokkoyyuu as keessa sin oolchuu ofittiin si fudhadha naan
naan jedhee anis tole jedheen har'a bor inni na fudhataa waggaa 2 eegee manneen garaagaraa hojjechaa jirudha. Haa ta'uutii garuu baatii tokko anarraatii adda bahee booddee bilbilumallee anarraatii kaasuu dhiise. Dhiirri dubartii kan dagatu bakka ishee dubartii gara biraa yoo bakka buufatedha. Kanaan ala jaalalli gochaan jalqabame hariiroon eegalame salphaatti adda bahuu hin danda'u. Kanaan hojiin mana ittoo keessa anumtuu hojjedhu na miidhaa jira. Bareedina kiyya akka ittiin fayyadamne na gochaa jira jedheen of shakkaa of yaadaa waan tan dhufeef kanaan booddee mana ittoon hojjedhu jedheen fuuldura keessummeessummaarra yookiin immoo kaashariirra hojii akkanaaf barbaadan mana faddaalaa deemeen itti maddeem. Kan nama ajaa'ibu ammallee wabii hin qabu. Hiriyoota tokko nan qaba. Haa ta'uutii garuu hundumti isaaniiyyuu waliitiif wabii ta'anii dhufu dhumaniiru. Kanaan guyyaa tokko aareen bakka hojiitii mucaana waliin hojjetu tokko waliin walitti bu'een rabbi nan dhorku jedheen mana dallaalaa gadi taa'een nama dhufee hojiidhaaf na fudhatu eeggachuun jalqabee dhabe mana namaallee deemeen nan hojjedha malee aariidhaan mana kanatti hin deebi'u jechuudha. Kanaan gita hojii ani barbaaduun sa'aatii 2 utuu hin geessiin namni guddaan tokko dhufee na arge. Abbaa dallaalaa sanaan maal ta'a mucaa akkanaa bareeddu naaf barbaaddee mana juusii koofii jedhee gaafataanii. Yeroo kana dallaalaan kunis fudhadhu kaa kunoo wabii dhable malee isheen iyyuu hojii akkanaan ifeetii jedhee deebisaafi. Kanaaf anuma mataa kootu wabii ta'anaan jedhee namichi mana juusii qabu tokko na fudhatee gara manaatti deemee. Mana juusii isaas natti argisiisuun ilaa kunoo isheen kun haadha manaa koodha. Waan isheen jette ajajamiitii mana kana keessa hojjedhu. Hojii maanati gaarii nuuf ta'e malee miindaa manni kamiyyuu kan siif hin kaffalleen ol siifan kanfalanaan jedhee. Haati manaansaas akkanumaa tole jedheen dubartii qophee ta'een mana kana keessa seeraan hojjechuu jalqabee. Miindaa haga barbaadde siif hin kanfala waan naan jedhaniif mana sana keessatti jaalatamuuf filatamuuf garaa haadha manaa fi garaa abbaa manaa gahuuf bakka dhanii hin dhaabbanne hin jiru. Bakka qulqullinaas bakka keessummeessuus bakka dhaqanii kuduraalee fi muduraalee bituuf manattillee ol galeen nyaata maatiif hojjechuun fi kanneen kana fakkaatan hojjechuun jalqabee. Baatii tokko booddee miindaa dachanaaf godhee abbaan manaan jechuudha. Anis nuuffi otoo hin jedhin halkaniif guyyaa mana sana abbaa ta'een dhaabee. Warreen waggaa 2 waggaa 3 mana sana keessa hojjetan otoo jiranii haati manaaf abbaa manaan anaatiin amanuun wanta mana sana keessa dabarsanii natti kennu jalqabanii. Anis simboo yookiin immoo ayyaana maatii kana biraatiin argadhe bifa kamiiniyyuu gadi buusuun qabu jedheen akka dhala isaaniitti akkan qabeenyan hojjechaa jiru kana bor deebisee dhaaluutti akka kan koo ta'etti garaa koodhaan jabaadheen hojjechuutti hin fufee. Kana qofa otoo hin taane manuma kana keessa toon hojjedhu hojjetaa mootummaa kan ta'e dargaggoo tokko waliin illee wal barree jaalallee konan godhadhe. Guyyaa sanbataa yookiin immoo dilbataa sa'aatii booddee boqonnaan qaba. Yeroon boqonnaan qabu isa biratti dabarsa. Isa biratti dabarsuu qofa osoo hin taane baatii 4 mana sana keessa hojjedheen akkan isa waliin jiraachuu barbaadu. Isa waliin bultii dhaabbadhu maatii kanan gaafadhe. Maatiin kunis akka dhala isaatti na ilaaluu waan jalqabeef eenyummaa gurbaa kanaa gadi fageessanii qorachuun hanga maatii isaaniitti beekuun dhuguma gaa'ilaaf immoo mucaa kana balleessitee daandiirraa kaasuuni. Isa jechuun erga qoratanii booda kakatee anis obboleettii qaba haadha qaba jireenya isaanii nama balleessuu hin barbaadu jechuun na fudhatee gaa'ila gara biraa dhaabbadheen jiraachuu jalqabe. Sadaffaa jechuudha. Dhiiran waliin ciisu dhiira sadaffaa jechuudha. Isa kanatti guutummaa guutuutti akkuma haadha manummaa matu natti dhagahama. Sababiin isaa immoo ergan isa waliin jiraachuu jalqabe meeshaawwan mana keessaa hundumaa guuteera. Jaarsallee warra keettiin erga jedhee yeroo inni na kadhatu warri koo warran biran hojjedhudha. Isaanitti ergi jedheen nan deebisaa fi natti hin qoosiin otoo waliin jennuu kan geenyedha. Isa waliin illee otuma jennuu naannoo waggaa tokko waliin jiraanne. Haati manaan mana hojiillee anaan isheen naaf jirti jettee ulfooftee deessee mana ishee ciisteetti. Gurbaananii gaa'ela waliin dhaabbadhe. Dhiira dubartiin barbaaddee kadhattee itti heerumtudha malee dhiira dubartii kadhatu hin turre. Yoo bareedinaa, yoo hojjaa, yoo amalaa kana jedheen isinitti himuu hin danda'u. Waajjira mootummaa keessa hojjeta. Kan hin deemu dogdoqqee yookiin immoo motoraanidha. Qulqullina isaa baay'ee of qaba. Yeroo inni dhufee waa ajajatu mana juusii keenyaa keessummeessituun haaraa galteetti taanaan isaaf ajajamuuf baay'ee ariifatte.
haati manaan saana ta'u yeroo beekan maal ofiin jettaa yeruma kana hammattee waliin kan ciistu naan jedhu anarraa fudhachuufillee hiriyoonni koo waliin hin hojjedhu tarkaanfii kan tarkaanfatan tokko laman ture haa ta'utii garuu rabbi na gargaarii kanuma koon godhe turtii waggaa tokko ergan isa waliin dabarsee booda qormaanni gurguddaa lama jireenya koo keessatti na mudate dhala namaadhaatii qormaata malee namni jiraatu hin jiru mitiire gurbaanii Finfinnee deeme jaalallee koo duraa sun haala addaatiin gama imootiin waliif babarreessinaa galgala yeroon gara manaatti galu qofa bilbila koo keessaa miiseejjii isaa balleessaa yoo naniin barreessuu fi didellee viidiyoodhaan baay'een si yaade nan dhufa jechuun baay'ee na rakkisaa ani garuu lakki amma gaa'ela dhaabbadheera gaa'ela koon jeeqiin jedheen isaaf hin deebisan ture haa ta'uutii garuu jechoota jaalalaa kaleessa waliin haasa'aa turre kaasuun onnee koo tuttuqu guyyaa bakka hojiitti isa Finfinnee jiru waliin galgala immoo abbaa manaa koo waliin buluun jalqabe kana qofaa miti qormaanni lammaffaas jira abbaan mana juusii kana mindaa koo irratti dabalee maallaqa dabalataallee yeroo hundaa naaf kennaa anis lakki nan barbaachisu kuni nagahaadhaa yeroon jedhuuni dubartii fi kunuunsi barbaachisaadha wanti dubartiirraa kan jibbamu hin qabdu jechuun innis edaa mataasaaf namijeeffachaa tureera booddee irratti haati manaansaa yeroo garaatti godhate hojiirraatii hahafuu jalqabdu maallaqa walitti qabame dhufee galgala isatu na harkaa waan fuudhuuf shakkiis narraan qabani guyyaa 2 guyyaa 3tti dhufa haa ta'uutii garuu yeroo sana saffisaan akkan isa waliin ciisu na kadhata ture yeroo sanatti kan inni naaf ta'e nama diduun biratti na qaanessu sababiinsaa immoo harkisaa maallaqni isaa darbaan harka koorra waan jiru salphaattiin kiyyoo isaa keessa seenee tarii jaalalleen koo na shakkuu danda'a jedhee waan yaaduuf guyyaan isa waliin ciiseeru deemeen abbaa manaa koo waliin hin ciisu dadhabeera jedheen sababiinumaa bilbila koorra waa biraatu jira jireenyi koo kana lamaaniin hidhamte kana lamaan keessatti garuu wanti na kuffise cabuu moobaayila kiyyadha moobaayilli kiyyaa otuman fayyadamaa jiru iskiriiniinsaa taa'umsatti bu'ee ni dhangala'a torbee tokkoofis otoon fayyadamiin hin ture deemee hojjechisiisuuf yeroon jedhu qarshii guddaa na gaafatanii anis abbaa manaa kootiin maal wayyaa qarshii aga kana na gaafatanii yeroon jedhuun dhiisii takkaa moobaayilli tuttuqamuu jalqabee jennaan baasii manama baasisaa kan biraasiif hin bitanaan jedhe yeroo baatii tokko hin guunne keessatti moobaayila akkam bareeddu tokko naaf bite moobaayila naaf bituusaa obboleettiin isaa tokkommoo yeroo dhageessu isaatiin moobaayila naaf biti jettee kadhachaanii waan turteef tole yaa ta'u erga anaaf moobaayila naaf bituu diddee kan ishee naaf hojjechiisiiti nan qabadhaa jettee gaafattiini yeroo kanatti inni tole jedhee maallaqattiin hojjechiifatamu maliin moobaayila kiyyaa obboleettii isaaf kenne akka kootti icciitiin koo cabuu moobaayilaa sana waliin kana fenatti fakkaatee ture haa ta'utii garuu obboleettiin isaa moobaayila sana hojjechiiste torbanoota yeroon finne keessatti jaalalleen koo yookiin immoo abbaan manaan koo anaan dhiisee bilbilas narraa kaasuu didee guyyaa 2 bulee mana nan dhufa qofaa kiyyan bulaa bilbila koo sin kaasu maal akka ta'e cirumaayyuu shakkuun hin dandeenye booddee irratti yeroon dhagahu mana kireeffate mana gara biraa jiraachuu buluu akka jalqabedha hiriyoota dubartootaa 3 nan qaba isaaniitiin rakkoonsaa maal akka ta'e deemaa naa gaafadhaa fayyaama ganama anis innis manaa baanii jedheen gaafadhini isaanis isa bira deemanii rakkoon anaaf isa gidduu jiru maal akka ta'e yeroo gaafatan obboleettii isaatiin bilbilee waameenii banii wanta sana jedhe isheetiin gaafate obboleettiin isaas imoo bilbila sana keessaa bantee ilaa kunoo dubbisaa ilaalaa jettee yeroo isaanitti argisiistu afaan qabatanii waan argan waan dhagahan waan dubbisan dhufanii natti himanii sanarratti jaarsi abbaan mana juusii sana imoo kiyya irratti hedduu bilbiluun har'oo akkana taatee maal abbaan manaan keessi gammachiisne moo galgala akka yeroo darbee goona fi kanneen kana fakkaatan anaaf innis anaan gurbaanni Finfinnee sunis waliin akka jirru kan mul'isu ragaa guutuu naaf fidanii dhufanii isa Finfinnee waliin anis qaama kiyya viidiyoodhaan waraabeen suuraadhaan kaaseen yeroo inni na gaafatetti nan ergaa fi innillee akkanumadha suuraa fi viidiyoo hedduutu imoo keenya keessa jira jaarsaafillee kan ani qoodee fiiru nan qaba jaarsis yeroo tokko na waliin haasa'a karumaa toora sooshaal miidiyaa kanaa jechuudha dhumarratti kan inni naa dhaame yoon amma dubartii kana waliin jiraadhe guyyaa tokko yookiin qaama isheerratu na harkatti hir'ata yookiin immoo lubbuu isheetu na harkatti bahaa kanan isheerraa barbaadu moobaayila kiyyan engadda biteefidha isa kaan ittaa fayyadamtu jechuun an erguu fi baadhus moobaayila kiyya dhufee
bakka hojiitti narraa butee fudhatee deeme. Eega sanaatii galmeen kan koof kansaa cufame. Ammallee kanaan hin dhaabbanne. Viidiyoo ani abbaa manaa mana juusii kanaaf ergeeru barreeffama walitti godhee sa'aatii anaaf inni qofaa keenyallee dabarsinu tilmaamee harkaaf harkatti nu qabachuu baatanis sa'aatii nutitti itti deemaa jiru irratti haati manaan nutti dhufte gaa'illi kana fakkaatu sababa kootti diigame. Mana sanaas nan ba'e. Abbaan manaan koo meeshaawwan manatti dhiiseeru ture. Televizyiina, soofaa, firiijii kanneen kana fakkaatan gurgureen biyya daachuuf namaa taatu dubartiidhaaf immoo bakka boqonnaa gaarii jechuun bakka hojii gaarii biyya ta'e Saawud Arabiyaatti baqadheen mana maadaamii keessa hojjechaa jiraachaatiin jira. Yoon dubbadhe cubbuun koo dubbatameen dhumu. Borummoo maaltu akkana mudatu hin beeku. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettii keenya tokko isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee waan irraa barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aa isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.